eebbifame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maayaan. Ameen. Faarfannaa tokko si faarfadhu. Eeyyee. Namoonni warraani anattu situ gore akkaarraa kana miti madaa kootu siin qoore alifansi komadha anooduan siin oole nama nammirraa gore eegalaarraa golgifatu kunoo kaaddanaan nageesse garaan koo siin dagatu gargaaraa dhalayeessa mudaa kee maal dubbatu na dhibaa minaalchi kee biyya nammirraa goretti gortaa kee nammirraa goretti gortaa dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota argeera jaalala kee naafsi gidduu dhugaan banne jira haala laaltee danganne akkamiin sin jaalladhan komiin qabu sirraa jedhamu. Ameen 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 waaqayyo ameen. Akana kullee keeyya. Ini ada kali tiambang kule, tanggal deh. Sidabalu mo. Sidabalu mo si Kaku. Tidak balik. Tidak balik. Tidak balik bu. Lenca karalio anggafa naga ya Yesus moti lalisa syara moti gudda ijada witi. Gootota keessa kana kake injora kake ati ulfeeffami waaqa lafa ulfaadhu malee barabaraan ulfaadhu malee hin kuufamu maqaan kee mootii guddaa ulfinni kee deecheetu dubbata guddummaa kee mootii guddaa ulfinni kee dhaloonni kennumanii mootii guddaa ulfinni kee. Numa jiraata barabaraan mootii guddaa ulfinni kee ijjisaagii abiddaarraa kan diimatu inni eenyure si malee inni eenyure si malee inni eenyure si malee inni eenyure. Parpandakara jira mesti bisa jira wah tuh sekarang di bakal Amin 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 amin. Haleluya. Amin. Yesus gooftaadha. Sanille suna mantiqee sana baasu tanan jiru. Akka tanan jiru. Enjiru. Makka tanan jiru mantiqee sana baasa. Ni kaafi amantiin dabtee namarraa buuti. Ni kaafi amantii anan taphatanii. Kuliye. Ini Allah qofa Allah riganataha rabbuma waqdadaha. Ati sallaa kee qabadhu anis Yesuus koon qabadha kun walitti nun buusu. Addal kun walitti nun buusu abii beekiyyaatti si Yesuus gabbari anis rabbi beekiyyan gabbaru. Ani hin gabbaru na waaqeffadha malee ati gabbari. Ani gabratti isaati. Ani immoo mucaadha. Arra garba miti ta'eera mucaa kee simbuuf bareedina Yesus naaf ta'e ayyaanni kee narra jira ayyaanni kee ulfinni kee narra jira ulfinni kee. Amma galata abbaa keetii barsiisuun taatu amma mucaa waaqaa teette galata abbaa keetii nyaachuun ta'u. Tabtaaf godhe. Nyaachuun ta'u. Ati garbitti allaati mucaa waaqayyooti rakkoon qabu walii galleerra. Mirgaqeetti wallaan waan fedhe ta'e feetu mucaa ta'e feetu muciyyoo ta'e feetu wallaa Yesuus ta'e haa gabaanye maal immoo gabritti rabbiiti inni rabbiiti. Ani immoo mucaadha. Si faarfadhee bar. Arra garba miti ta'eera mucaa kee simbuuf bareedina Yesus naaf ta'e ayyaanni kee narra jira ayyaanni kee narra jira ayyaanni kee. Eebbifamii kuullee keenya. Adilla rabbi si akka jedhu aamin jaanillee aamin ji. Inni na arge si argubbo. Wallah rabbi si akka jedhu anillee na akka jedhu jotillee si akka jedhu.
Inni na arge si arguun jedhe ameen jedhe. Maal jabbalee isa fayyadu bidda na ofiin ibidda sinoofu. Ibidda maaliittan si oofaa rabboleetti jireenyattan si waamaa jira bar. Aku agama ilka gaafa muslimaa sanii fi amma kamira sittoleera ni feeta gaafa muslimaa sanii jallatullee. Wayyo. Kulle waa tokko sitti moo? Tapta gula romo. Ammana Yesuusii bahee warqiidhaan dhiqataa hoggaa kuma jiraachuutti mana Yesuus keessa garaa duwwaa guyyaa tokkitti jiraadhe duunaa wayya kullee ko. Mee awwalee qiyya waa si gaafadhu serious. Na gaafadhu waan feeti. Mee amantii muslimaa kana atemma tarii amantii muslimaa osoo hin bariin keessa deemuu dandeessi sirriitti osoo hin baratanii mi'aasii osoo hin beekin tarii akkasitti dannaa kan keetirraa murteessuu danda'a beeki. Nam tokko amma fakkeenyaaf ijoolleen muslimaa tunu ijoollummaa muslimaa taatu ortodoksii haa taatu beentee haa taatu. Barnoota amantii sadii osoo hin qabaanne mi'aa waan sadii osoo hin beekne keessaa bahan. Rakkoon qabu sana jambii godhe sandii sinurraa. Mee ati tasgabbii lubbuu teeti wanni ragga si dhaabe maali mee amantaa sanirraa? Naa himi mee akka tasaa dhufuu hin danda'a. Bar maqumti Yesuus gaafa waamame tasgabbii sitti namu jira kullee ko. La jilmaanii sigaa jilmaa waan akkana kanaa tole waan kanaa na hawwatee seena jeemee maaltu si hawwate? Manni Yesuus nagaa qaba kullee ko. Jilmaa kana jeemee waan kanaa na hawwate jee nageenya namuu nagaa qaba amma namuu waliin jiraachaa jirra. Nagaan inni mana Yesuus keessatti argatamuu fi nagaan inni islaamummaa keessaa tokko miti kullee. Waan tokko nyaanna sagaraa seenna akkuma tokko addunyaa takkarra jiraanna kana dhiisu kun waan haasoo hin taane garuu waan qalbii deeggarsi dhaabe. Namni boqonnaa sammuu qabuuf namni borjaajaa jiraatu tokko kullee ko. Ayyee maal abdattee maaliif boqonnaa argatamee fakkeenyaaf? Mee fakkeenyaaf namni waan takkarra gaddaa rabbi abdatee waan tokkorra abdateeti abdiidhaan gaddaa abbata abdiin jiraata. Ati maal abdatte? Yesuusi nan abdadhe ka isa ka wanti adda na godhu. Maali bakka maaltu gosi dhaabe wanti sanarratti maal irraa jaallatti wala mana himta irraa jaallatti boqonnaa dhiisi anis amma boqochaan jiru jirraa. Tasgabbii sammuun koo argatee fi nageenya mana Yesuus jiru. Muslimaa tasgabbiin an qabu rahaan an qabu wallahi nam tokko qabu. Nageenyi inni mana Yesuus keessatti argatamu nageenya isa achi jiru miti kullee ko. Anamma macaafa sitti maan jiru. Kallattiidhaan na gaafatte isan ofii kooti argadhe qofan sitti maa jira si galeera miti. Dhamaha namaan ture bar kullee yeroon islaamummaa keessa jiru. Eddeen na qaban hin jiru bar. Gaaf sanatti waxaatti turtee tarii amantaa ni salaataa gaaf sana. Soomee salaataan ture boo ilmoo sheekiiti mammaaktaa. Dhugaa gooftaa salaataan ture mootii. Waan akkasii maawwalee kiyya ifi sobin hin fakkeessin yoo mana sobde rakkoon qaba siin sobama garuu lubbuu teetiif yaadi. Kullee jini beektaa. An quraana amma qara'uun barbaadu malee waan ati yaadne sammuu koo keessaa nama qara'uu danda'u ma. Waan mubeen qaraane qara'e. Beeku dandeessa dhuga musliima turte dhaggeeffadhaa jilbatti nama murteessuu miti. Yoo amantaa musliimaa kan ta'e hin saganne rahaan harkatu yoo salaatu. Sagadaan ture. An musliimoota akka warra utuwaa tokko hin beekini kiristaana nu minaamini aasaa wallaala nu miti. An ilmoo sheekiiti an ilmoo nama guddaati kulle. Soomaan ture sagadaan ture abbaa kooti hojii ramadaana keessa kurneessituu yoo beekte yookiin immoo itikaafa wajjin galaan ture si galeera miti. Waan islaamummaa keessatti barbaachisan yeroo dheeraadhaaf godhaan ture garuu hundinuu nan fayyanne ana. Mubeen gaafa salaatu amma tokko guutuu nu bira salaatee laayif irratti naatee inaa qofaan salaate qalabbo jecha sadii. Mubeen hin beeku quraana. An kiristaana ta'e amma quraana yeroo namni caccabsuu fi yeroo namni sirriitti qara'u taa'een taazabaan garuu faayidaa naan qabu ana. Nagaan Yesuus yabbo.
naga go burqa jireenya jedhe faarfata. Waan himtu kulle la warra si annasimu wala gajen ni fa mana gori warra si annasimu nangalle hawa si annasimu mal turana yesus turana kenne kana nage fa kana fakkaatu ilaalcha mataa kiyyaatu kun mama haada baay'eetti jireenya koo irratti namni tokko astaayitii kennuu hin jiru. An Yesuusiif Yesuusiin qofa jijjiirame seenaa koo. Yaada kana fakkaatu astaayitii kennuu hin diiban akkana fakkaatu siimu jira yaada kiyya kun. Beekumsa kiyya wallaalus beekus. Si keekuu kiyyaa miti. Yaanni keef tilmaamni kee awwalee musammaa hin ibsu bara. Ayyee hin ibsu gaafa dulillee afurnaa guutaa lubbu. Amma fakkeenyaaf amantii musliimaa keessatti yoo zinaa dalaguu kaate rabbiin nan ishooteef qabuuta akka rabbee choo irraaf qabda. Yoo haka nama fudhatu waan fedhiitiin jiran fakkaata. Yesuus naa araaramettee dubartilitu dhiifama naatee dhiiga saaraa facaasettee xixuusan gammachiisii kanne. Dhaggeeffadhu. Sittan hima. Asittis zinaa yookiin ejjii dhorkaadhaa asittis hin danda'amu sii galeera. Abboommi kurnan waan jedhamu jira sana keessa jira ejjiin danda'amu asittis yookiin afaan sii galuuni zinaan hin danda'amu. Yoo zinaa ta'e immoo ani waaqayyo dhiifama naaf godhu malee waan akka kanaati anaan mijataan yeroon islaamummaa keessa jiru ture. Sii galeera miti. Akka barbaanne cafacafaa turre, akka barbaanne qaamaa turre, akka barbaanne xuuxaa turre, akka barbaanne dhugaa turre. Wanti tokko wanti Yesuusii wajjin jiraachuu fakkaatu hin jiru jireenyi kulle. Ayyaa amantaa islaamaa hadiisa quraana keessa farsha dhuguun haraami mawaalaa lare. Haraami barfedhinnaa lubbuuteetti jala deemte gaafas malee amantii islaamaa haraami. Sahabaan nabii dhugaa turanii bar farshoo. Zaman jahiliyyaati isa kana gaafa zamana jahiliyyaati zamana sunni beektaa gara zamana bibi zamana jahiliyyaati zamana wallaalaati suni haraama isinaan namni itti deebi'ee hin jiru haraama isinaan. An halaala siin jedhamu. Erga osoo na waan hin haraama isin haraami ta'in dura naaseen sun gaafa sani. An amma fakkeenyaa fi islaamummaa keessa taa'ee maraqanuudha caatii qaamaan ture akka hirribni na qabu dhugaatiin dhugaa ture sammuun koo bashannanu jedhee xuuxaan ture waan adda addaa godhaan ture shamarranii wajjin akkan barbaade ta'an ture sun hundi amma abjuunatti fakkaata kun hundi walitti qabame gammachuu amma maqaa Yesuusiin waamee argadhu naan ga'anu. Irrina kee damma anamma ala zinaan haraami habibi. Gara diinii yoo barbaadde gara summaas deemee qara'eera. Soomeera. Salaateera. Abbaa kooti wajjin itikaafa galaan ture. Itikaafan ammas hin jedhu muubeen hin galle pirezidaantii maammeen hin galle an garuu ilmoo gara kutii waan an ta'eefi maatii wajjin an guddadhe abbaan koo yeroo isaan dadhabanu isaanii wajjin masgida keessa galee isaan kaddamaan ture. Wanti hundinuu garuu wanti Yesuusii waliin jiru awwalee musammaatiin. Laalamoo waan akkasii awwalee kayya gaafa sumaamu sanuuku siitti waggora keessa jira dhugaa sitti amantaa sirrii hin qabdu mee dhaabbatu kan nama fichachiisinaan namni amantii musliimaa keessa zinaa dalagu jimaan amma haraami fi halaala hin kannamne jimaan amma halaal jii abbaan fedhe siif fituu hin danda'u haraamillee jaane siif fidan dhiisi kana ala jambi godhe farshoon haraami zinaan haraami. Kun waan sirriitti haraam irraa haraam guddaa. Duuba ati gaafa islaamummaa keessa jirtu kana godhaa turte islaama dogoggoraa tokko fedhii lubbuu jala deemu sheeyxaana dogoggorsiisaa ture waan taateef garuu musliimummaa qabaattee akka musliimni hin dogoggoru miti zina dalagaa maal ta'a musliimni akkas godhu ni jira. Maali fedhii lubbuu jala deema sheeyxaana dogoggorsiisa. Musliimni qulqulleechuu miti. Biiftuu kuullee. Fakkeenyaaf akka islaamaatti masgiidni tasgabbii namaa kennamiti yeroo masgiida keessa galtu. Gammachuun amma ala kana taa'ee Yesuus jedhee argadhu islaamummaa keessa taa'ee masgiida keessatti argadhee hin beeku. Nagaana nama ala kana taa'ee yeroo maqaa Yesuus dubbadhu argadhu islaamummaa keessatti masgida keessatti sujuudii bu'aa argadhee hin beeku siin jedhe. Wallahi irra caaltuun dhaggeeffadhu wale. Wallahi sujuuda keessatti rahanan arganne inuma hin jiru. Salaanni ibadaan
إبادان والله رها قلبي سيخنتي الدنيا مثلا رها وانا كإبادة سجود سيخن رها نجرو والله وبالله كريم رها سيخنتي والله أنا سيانتوري بري كل واتو كونسيتي ما كل ما بيجرتا والله نسينا أنا بزبزا أنا ما ولا لا متنا بزبزا متى أنا ما تعاتنا بيقادا نادا جيفاتو ستاني ما namni hundinuu amma gaafa Yesuusii wal baruutti jireenyi inni keessa jiru hundinuu jireenyatti fakkaata beetta jireenyi isaa duwwaa ta'uu kan inni baru abjuu keessa akka ture kan namni kamuu baru gaafa Yesuusii wal bare bichaadha